Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota michillee AI nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabuun egaa har'as oduu addaa tokko kan torban kana mata duree miidiyaa hawaasaa ta'e qabannee isiniif dhufne jirra. Yeroo kana mata duree miidiyaa hawaasaa ta'e kan jiru waa'ee artistii Teddy Afrootiin. Artistii Teddy Afroo sirba inni albama isaa qeenxee 18 keessatti namoonni yaada garaagaraa kennaa turaniin isaan keessa kan jalqaba irratti argamuu fi kan namoota hedduu raajee waa'ee inni guyyaa gadhiiseeti. Guyyaa Teddy Afroo gadhiisee guyyaa 8 ta'uunsaa jarri hafuura 8 qabdiin gabrummaa ishees bara 1898tti waan tureef kanaafiyyuu hafuura 8tu itti gale jechuudhaan qiiqa kaasanii jiru. Qiiqa kana jalqaba irratti kaasee kan dhiyeesse artistii Habtaamuu Lamuutiin. Artistii Habtaamuu Lamuu waa'ee sirba isaa yeroo kaasu gaafa guyyaa 8 ji'a 8 bara 2018 gadhiisuun isaa jarri dhoksaa of keessaa qabdiin kallattii kanaanis afurri 666 akkuma dhufe afurri jara kana immoo 8 deemaa jira jedhee yaada isaa kennee jira. Haa ta'u malee waa'ee artistoonni sirba isaa irratti yaada kennee irratti bukkee dubbate keessaa namoota kanaaf gad deebi'anii yookaan dudduubatti deebi'anii deebii kennuu yookaan yaada kennuun hin barbaachisu, kun of xiqqeessuudha jedhee yoo kaasu kaan ammoo artistoonni maaliif yaada hin kennaniin maaf callisanii taa'u jechuudhaan yaada kennanii jiru. Namoonni kaanis artistoonni kun callisuu isaanii arganii walaloo fi qindeessanii sagalee isaanii kennanii AI'dhaan sirboota garaagaraa hojjechaa jiru. Nuyis eenyuu gadi waan jedhan fakkaatam. Artisti Caalaa Bultumee kan artii keessaa bahee gara amantaatti deebilee akka inni sagalee kennuudhaaf namoonni hedduun ergaa garaagaraa dabarsaa turaniin kootu sagalee tokko nuuf dubbadhu jechuudhaan eegaa turanii inni garuu walaloo isaas dhiisee sirba isaas dhiisee faarfannaadhaan viidiyoo waraabamee gallakkisee kun mata duree miidiyaa hawaasaa ta'ee jira. Innis waa'een biyya kanaa na ilaallatu waan jedhu otoo hin taane nuyi yeroo qeeqnu yeroo dudduubatti deebinee namoota qeeqnu hin qabnu waan jedhe fakkaatam. Kunis yaada Habtaamuu Lamuu duukaa wal fakkaataadha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya Habtaamuu Lamuu yaada isaa yeroo kaa'u jarri kun jara gad deebituu jara waa'eettu hin galle waan ta'eef waa'ee isaaniif deebii kennuufti hin dhama'inaa. Namni lola keessa jiru yeroo itti dudduubatti deebi'ee waa'ee oduu haasoo hin qabu jedhee dubbatam. Kanneen biraa immoo waan argina irraati yeroo isinitti himnu yeroo darbes yeroo Galaanaa Gaaromsaa sirba isaa qeenxee wal agarra jechuudhaan kilippii hojjete irratti ministeerri duraanii obbo Taayyee Dandanaa yaada kennanii turanii. Yaada isaan kennanis yaada sirbicha irratti laatan otoo hin taane sirbicha qeequudhaan teessoo duwwaa jechuudhaan barcuma inni aadaa Oromoo keessatti jalqabaa fi dhumarratti agarsiise teessoo duwwaa jechuudhaan teessoo mootummaa qeequu isaaniillee argamee jira. Yaada kana filannoo marsaa 6ffaa irratti Dr. Abiy Ahmed magaalaa Jimmaatti waa'ee barcumaan kaasanii obbo Taayyee Dandanaallee teessoo duwwaa jedhaniin eenyuun akka jedhan beekuu baannus teessoo duwwaa otoo hin taane kabajaa Oromoon barcumaaf qabu agarsiise. Jimmaan iddoo badhaatuu fi iddoo eebbifamtuudhaan aadaa bareedaa qabdi jechuudhaan sana wajjin wal qabsiisanii kaasanii jiru. Yaada kana irratti isinillee yaada keessan koomentii godhaa. Waa'ee artistootaa immoo maal jettu? Artisti Galaanaa Gaaromsaa fi artisti Yoosan Geetahuun afaan jarri dhageessuun bitaaf mirgaan itti himaniin itti lallabaniin waa'ee achas dhufaatee isaaniis itti himaniin. Ilmi arwee gadoode dabalee sichi hindee bituu sirni kalee መሐረቡን ስጡ ያዞም አይደል ካለ ሳቅላ ለቀሰ ለቅሶ ዳስ ለጣለ kana keessatti seenaan arwee jedhu maal jechuudha jettanii na gaafachuu dandeessu. Seenaa kana yeroo dhiyootti isinii qopheessa.
arween sanyii warra Minilik sanyii bineensaatiin achi as dhufteen isaanii sanyii bineensotaatiin kanaafiyyuu innis ilmi arwee Gadoodii Dabalee jechuudhaan yaada isaanii kenneem waa'ee Addis Ababaattis ni dubbate kana qofas miti artistiin Dinqiisaa Dabalaarree yaada isaa kennee jiraam Addis Chaban of super badad, kanke mali fafajad, kanke mali fafajad. Itti fakkatti garad, yaadaan finfinne darrad, yaadaan finfinne darrad. sababa dharraati jechuudhaan yaada kennee jiraam kanaafiyyuu isin maal jettu waa'ee artistoonni callisuu isaanii immoo maal dubbattu egaa kabajamtoota daawwattoota keenya yaada keessan komentii godhaa biyya nagaa oolaa nagaadhaan jiraadhaa ጉድ እኮ ነው ያገር ካባ ለብሶ የመንደር ሰባኪ መልአክ መስሎ መጣ የሬሳ አምላኪ የከፈት መዝገቡ ታሪካችን ይታይ አገር ማን ገነባ ማን ነውና ገዳይ ባንዳ አገር ሲሸጥ ባልቻ በጉራዴ ለይተን እንወቅ ጀግናና ነጋዴ ለሀገሩ ብሎ ሕይወቱን የሰዋ ይመስክር ታሪኩ ይናገር አድዋ ምን ያረጋል ወሬ ቃላትን መደርደር ሞትም አልፈራንም ወርቀናል ለሀገር አፈር እየላሰን አበቃል ለበርገር እኛ ያቀናነው ገና ታብባለች ጨፍላቂዋ ሀገር እውነትም ሞታለች ጨፍላቂዋ ሀገር እውነትም ሞታለች